Karanyo Tube. Karanyo Tube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota hordoftoota chaanala Qaranyoo Tube. Isinirraa turuun keenya ni yaadamatu. Saniif nuuf kolchaa jecha asumaan Ramadaan kan hin bageettiin singe baga walumaanuu geenya warra baranaa kabaree hedduu nu haa godhu jecha diraamaa haarii addaa tokko isinii qabannee dhufnee waan jirru. Diraamaan kun kan irraa baratan kan ittiin bohaartan akka ta'e abdiin isinirraa qaba. Gara diraamaatti isin dabarsinee walitti deebina. Asumaan diraamaa wajji turtii gaarii isinii. Bo, subii eega salaatee amma haadha. Oggaa kaanis bar beelatanaan naman dhiifneemsanii miira kanarra baabbii. Akkas taanaan sawaamni soomanaa homataa kan jiru. Homataa kaga hin jiru nagartu. Nagartu akkasi beeka. Beelaas hin agarree soomanaa sawaaba soomanaatis hin qabdu. Sawaaban qabdu. Sawaaban qabdu. Duwwaan akkasii dumaan bar soomana jechuun oggaa bakka halkan galgala jimaa bar oggaa magriiba salaate irra jettaatiin ka toora subii kanarraa ka'e mira anno oggaa toorarraa bulan kaanuma rafanitti hin beeka malee soomana duran duwwaa akkana kakaanitti hin beeka. Yaa ilma kiyya. Soomaniinis waajiba. Salaaniinis waajiba. Laal tabeekuu qabdu dura shaadaadhatti aansee wanni waajiba ta'ee salaata. Duru so taakka odoo hin jenne lama sadi janiitti deeman malee odoo taakka ja'anii lama hin jenne sadiin ja'anii tabeekuu qabu. Duru so shaada itti aanee salaata. Yoo salaata jabeeffatte soommanni san sirraa qeebalama. Kanaafuu waajiba dura jiruu guuttadhuu sin jedhe. Kanaafuu amma eegaan fi ulii ittiin deebi'u gorfameette. Kuno tasbiiti jetanallee anniin bitadha magaalaa dhaqee kuno laa. Onni fudhadhe bakka amma warraan kun itti godhamu ittiin godhamu. Warraa inni ammaan booda salaatee ittiin godhatu. Abbaa gaarii qabaachuu kun kanaaf gaarii dhabbaan akkasii dhufe lafa nagor seenan gaafate yaada guddaa hojjetanii gaafate dheeres warreen du'an hundaa'u jannata firdaus yaa rabbi kan yaa rabbi allah quraana lana naqas ammallee hundaa biyya keessa dhufaalee biyya baladhee qaraan qabamu jira qoqqoodha nama baay'ee raajjate suuraa gaasa taate amma booda bakka quraana illee qaraan qabamu mereka Quran akan menguji semua. Melani, wanni akka ramadaanaati fi zikrii rabbii waan rabbii qalbii nama keessa kanarraa bu'uutu Quran qabu meeni jirti. Rabbiin keenya asirratti qananii ajaa'iba nurra qabu. Uumaa ofirra walmaalee eega jimaa ganaa galgala qabne inaa hanga hiramni ga'utti kan namootaa gullaa malee. Ini agak kanani rabbi tanah, ini imar rabbi tanah, itu kalau mau
kabajamtoota keenya walitti deebinee jirra. Diraamaa akkatti bu'aartan akka irraa baratan abdii guutuun kan isinirraa qaba. Asumaan dhaamsiniin dabarfadhu baatiin amma jirru tun baatii ramadaanaa waan taateef baatii tana keessa akka hin rafne akka ibaadaa rabbiitiin jabaatan asumaan dhaamsa isinii dabarsa. Maaliif jennaan baatiin tun waggaa tokko keessaa yeroo takka dhufti ji'a 12 keessaa ji'a takka waan taateef jecha ji'a 12 diliin keessatti dalagamte ji'a kanaaniif irraa xaaruu qabna jechuudha kabajamtoota keenya. Asumaan halkan ibaadaadhaa fi zikriidhaan dabarsaa keessaafuu salaata akka irra jabaatan asumaaniin dhaamsa kiyya isiniif dabarsuu barbaada. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Assalaamu alaikum. Reefun tanaas ji'eetiin kute amma garuu sabskiraayib akka guutuuf hin dhufe. Sabskiraayib godhe obboleessoo natti hin qorqotini niin beeka tu ariif akka gootu niin beeka. Sheeris godhi laayikis tuqi yaadaas naaf kan an obboleessa keessanii